الشمال كفوني وردو فتيا سبراوندي كيسان باكم جرتني تنكين ربي سمبرياتو تربين كون تربي غرتي موتومان immigration Itoophiyaa jechuudha Finfinneedha. Paaspoortii gadhiisaa jiru jechuudha. Arallee jechuudha paaspoortii nama gartee 1993 gadhiifamee jira guyyaan 17 Oktoobar bara 2023 akka Awuroopaatti jechuudha akka gartee lakkoofsa keenyatti immoo akka lakkoofsa gartee Itoophiyaatti kanaan guyyaa jahaati jechuudha. Guyyaa jaha paaspoortii gadhiisee jira jechuudha. Kanaaf maqaa keessan gartee suuta isinii oofaa irra deemte suuta laalachuun deessan jechuudha. Akkuma gartee alfaabeetiin akkuma gartee yoo maqaan keessan gartee arraa ka'e mana A keessa laallattu yoo maqaan keessan immoo gartee baarraa ka'e mana baa keessa laallattu yoo maqaan keessan immoo gartee taarraa ka'e mana taa keessa laallattu yoo maqaan keessan immoo daarraa ka'e mana daa keessa laallattu akkas laallattu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo mana ka'e maqaan keessanii gartee saarraa ka'e mana saa keessa deemtanii laallatanii jechuudha. Yoo maqaan keessan mana gartee ellee keessa ta'e deemtaniiti ellee irra galtanii laallatanii jechuudha. Saniif dirqama gartee hunda laallachuu hunda laalu miti. Inni bira kan isin jiru gama gartee yuutuubii Iyyaasuu Birraa irras galtanii waan haaraa achinis gadiin dhiisa. Gama yuutuubiitiin laaluu hundeessanii gama feesbuukaatiinis Iyyaasuu Birraa peej kan jiruunis laalachuu hundeessanii hordofuu hundeessanii akkasuma gama tiiktookaatiinis Iyyaasuu Birraa tiiktook hajuu jira deemtanii achinis hordofuu hundeessan jechuudha. Namoonni baay'een gartee kan Duubaay ammallee irra deebisanitti himaa kan Duubaay Saawud Arabiyaa Joordaan Qaxar biyyoota gartee Awurooppaa irraa jechuudha. Paaspoortiin keenya hoo maaliif hin dhufne jettee na gaafattan isin gartee warri biyya alaa jiru kan gartee achitti haaromfattan onlaayinaan ta'e namaan haaromsiifattan achumatti gaafachuu qabdan jechuudha. Achumatti isin dhufa mootummaan gartee kana dura gaafa jalqaba paaspoortiin gartee karaa biyyaa paaspoortiin 100 fi wayii karaa biyyaa galu dursee paaspoortii 20 takkaa fi gara 100 wayii karaa gartee biyyoota Arabaatii fi biyyoota Afrikaa garaagaraatti ergee jira jechuudha. Saniif warroonni gartee biyyoota alaa biyyoota Arabaa jirtan paaspoortiin keessan achumatti isin dhufa imbaasii deemtanii imbaasii gaafachuu qabdan jechuudha. Yoo gartee warri gartee isiniif hin dhufnillee eeggadhaadha. Mootummaan gartee akkuma gartee wal duraatii fi wal duubaatiin gartee isiniif erga achuma eeggadha. Garuu paaspoortii keessan gartee achitti fakkeenyaaf Dubaayitti yookaan immoo Saawud Arabiyaadhaatti jijjiirachuudhaaf gartee kafaltii raawwattanii yoo gartee achi dhiisanii karaa biyyaa galtan eega isin gartee karaa biyyaa galtan paaspoortiin keessan achi ergamuu danda'a. Saniifuu yoo akkas godhuun keessan gaarii miti isin jaan. Yoo gartee karaa biyyaa galtan qabatanii galtanii asitti jijjiirachuun irra isiniif gaariidhaan jaa. Kun paaspoortii nama 1,993 jechuudha. Kana fakkaata. Kanaaf namoonni gartee paaspoortiin hin dhufiniifis maqaan keessan gartee hin jirrelleen isiniif ergama obsaan eeggadhaadha teekistii eeggadhaadha. Haasa biraa immoo yeroo biraatti dabalee isiniif hima nagaa naaf jiraadhaadha. Viidiyoo kana sheer godhaatii namoonni biraan gahaadha. Iyyaasuu Birraa follow godha gama feesbuukaatiinis akkasuma immoo gama tiiktookaatiinis yuutuubii Iyyaasuu Birraallee irra galaatii sabskiraayib godhadha maatii taadha. Ani waan qabatamaa isiniif dhiyeessa. Inni biraa immoo ani migireeshina keessa hin dalaguun ani migireeshina keessa hin hojjedhu. እኔ ሚግሬሽን ውስጥ አልሰራም። አሁንም ዳግሜ ለእናንተ እነግራለሁ። እኔ መረጃ ሲደርሰኝ ነው ለእናንተ ሼር የሚያደርገው እንጂ እኔ ሚግሬሽን ውስጥ አልሰራም። እኔ እናንተ እንዳትቸግሩ ብዬ ነው ቀድሜ ለእናንተ ሼር የሚያደርገው እንጂ እኔ ሚግሬሽን ውስጥ አልሰራም። እኔ ሚግሬሽን keessa hin hojjedhu. Ani akka gartee namni keenya gartee laffee dhufee gartee asitti hin dararamneef warroonni gartee maqaan isaanii bahee akka gartee maqaa isaanii harkatanii gartee paaspoortii dhufanii fudhataniifin sheer isiniif godha malee ani migireeshina keessa hin hojjedhu. Paaspoortiillee isiniif baasuu hin danda'u. Paaspoortiin ani dallaala paaspoortii baasuu miti. Sammaachuu adalla
እኔ ደላላ የፓስፖርት ደላላ ወጪ አይደለም። እኔ እንደዚህ ነገር አልሰራም። እኔ ለእናንተ አስቤ ለወገኔ አስቤ ነው ይህም መረጃ ሲደርሰኝ ቶሎ ለእናንተ የሚደርሰው እንጂ እኔ ደላላ የደላላ ፓስፖርት አይደለም። ደግሜ አሁንም ለእናንተ እነግራለሁ። እኔ መረጃ ሸጭ ለእናንተ መረጃ አስተላላፊ ነኝ። እንደ አንድ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ሰማችኋል። ስለዚህ እኔን ነው ማን ከኛ ገርቴ አካ ገርቴ የሮባዬ ገርቴ አሲት ደደቢያ ዋል ኦነኒፍ አሲት ገርቴ ደደበኒ ፓስፖርት የቻዋል ኦነኒፍ አካ ገርቴ ሄለፋኒ አቹመታኒ ገርቴ ኦዴፈኖ ቀበተማ አካ አርከተኒፍ ሰኒፊን ዋን ከነ ኢስኒፍ ዲሳ ጅራ እኔ የኛ ሰው እዚህ መጥቶ ደጋግመው ከሚቸገሩ እዛ ባሉበት ቦታ ቁጭ ብሎ እውነተኛ መረጃ አገኝቶ ወደዚህ ሲማችሁ ከወጣ ወደዚህ እንዲመጡ ነው ይሄ መረጃ የሚያስተላልፈው እንጂ እኔ የፓስፖርት ደላላ ወጪም አይደለም። እኔ እንደዚህ ነገርም አልሰራም መስራትም አልችልም። እኔ የራሴ ስራ አለኝ። ስለዚህ ይሄን ነገር እንደዚህ ብታውቁልኝ ደስ ይለኛል ማለት ነው። ከነፈካታ ኩኖ isiniif dhiyeessan jira. Namoonni gartee maqaan keessan gartee as keessa jiru deemtanii paaspoortii keessan fudhachuu dandeessan jechuudha. Warroonni gartee teekistiin isin dhuftes teekistii seessanii waraqaa baallama keessa qabatanii migireeshina deemuu qabdan. Deemtanii fudhachuu qabdan. Inni kun immoo warroonni gartee maqaan asirratti beeku immoo warra gartee finfinneedhatti dhufee ishaaraa kanneen yookaan immoo baallama asitti fudhate qofaaf kan adaamaa kan biyyoota gartee kan gartee adaamaatii fi kan jimmaa kan diradhaadhaa achumatti ergamee achuma dheexne fudhata malee kunniin kan finfinneeti. እነዚህ የአዲስ አበባ ወይም የፊንፊኔ እዚህ መጥቶ የተመዘገቡ ወይም ኢሻራ የሰጡ ብቻ ነው። ድሬዳዋ ወይም ጅማ ወይም አዋሳ ወደዛ ስለምላክ እዛው ነው እዛው ሄዳችሁ ነው የምትወስዱ እንጂ ይሄ ስም ዝርዝሩ የአዲስ አበባ የፊንፊኔ ብቻ ነው ጋይስ። ሰላም ውሉልኝ። ፍሎው አርጉ ይሄን ፔጅ ነጋና ፍጅራዳ። ሰላም አለይኩም።